ilma namaa ajaa'iba ajaa'iba jeen ay tasniim ummata dura dhuftee irra way baga dhuftee ka dabtara qalama namaa deebisii tasniim qalama namaa deebisi maaltu nama duraan dhufeete boodaatti dabtara namaa fuutuu laallachuu deemta dhokottee dabtara namaa nama jalaa fuudhu deemta attitti asin beeyneefimii mana mana deebita ciramtu mana bito dalit mana bito aya aya ajaba 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 guru borete anaje ana sinjenne jomu jiranas law ya ala rabbi ya kahari ati kharafi natin gorkari ube aibo akam jasa akam ja aku ini jona ragawa da waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh way good yo tanabeita ma tu jira setan beita biya Nairobi tana maltu jirin beitani yoo namni tokko waan takka godhee waan saniif namni irratti hirmaate hanmo sidheeyootiif yookaan hanmo si hojii nyaatuutu hinaafee si garagala wallaahi lazim ajaa'iba yoo waan namni fedhu waan hawaasni fedhu takka gootee hawaasnis jaalatee waan ati gootu sanii yaada bareedaa kannate walli anarraa ammaan taaneedhaansa hanmo hojii daleeduu fi hanmo hojii galtuutu hanmo shariika jettee yaadduutu si garagala anarraa ammaan taanee jaa kana uumama rabbii namaa kanneef maaltu nama hinaafsise qoy peeji Usmaa'il Ali Shoo kamii banattawii ajab Usmaa'il Ali Shoo jechuun maal jechuu ta'a Usmaa'il Ali Shoo jechuun Usmaa'il Ali Shoo jechuu haa egaa maal barreeffata waan barreessatanii illee nagarre nama ol nagaddaa bikkuma kaleetti dhaabne irraa eegallaa mee mee waan hiriyoota keessan ol naqaa darsii ilaal ajaa'iba Usmaa'il Ali Shoo jechuun maal jechuu wajaabar waan ajaa'ibinatti amma naan jedhanii bira ammaa asuma dhufanii Usmaa'il Ali Shoo jechuun maal jechuu jennaan Usmaa'il Ali Shoo jechuudhaan jeen dabtara keessan baasadhaa tasniim finaatii waan hin jee boodaan isinii hima finaatii boodaan siima
tasniim qalama namaa fayyadaatte deebisi deebisi qalama namaa fayyadaatte tinaati eessa keessa qalama san nama jalaa buutee tasniimtuun eeyyii maal ookoko way good isiniif galagaa wanni nama je isiniif gala dubbiin dhiiraa qololaa wajjiiti abbaa turraa solleeffata jaan በጣም የአማርኛ ከና ጅራ የጀባረ ቡማኖ ጀባረ ቡማኒስ ደብተረ ተስኒመምቴ ጀባረ ቡማኒስ ደብተረ ተስኒመቴ ደርሲ ቴኘታ አራ ኦሶይኔ ገለ ዱራ ደርሲ አራ ኦሶይኔ ገለ ዱራ ኮሜንቲ ነዘላሌራ ኢሳን ጋፊ ተካ waan isaaniin galiin gaafatee isaan way gaafatee egaa if duraan dhaabbadde beekte amma karaa darsii gaaffiin isaan dhagaa'u yaadni isaan achirra barreesse ni mul'ata بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مي سنين أركا مي أتي إيه سنين أركو جرا وين جاي بابا سنين أركي كرو إيجا غافي إحسان كومنتي لا بريسي hordoftu maal gaafatte ciramaan akka ijaanna bilan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh gaaffii maal jetti yookaan yaanni inni achirratti waan na dhibe jee achirra barreesse jalqaba oguu barreessitu barreeffama irratti hamzaan duubaan dhufte jettee ammoo oguu ibsitu boodaan dhufte jettee duraan dhufte jettee laal oguu barreessitu hamzaan boodaan dhufte jettee ammoo oguu ibsitu duraan dhufte jettee biqiltuun akkamii jechi lachuutu tokkuma garaagarummaan qabu jechi lachuutu gaaffiin yookaan yaadni isaan lachuutu tokko maaliif akkiniin anitti ibse lachuutu tokko garaagarummaan qabu ati akka biraatti yaaddeensaa namni biraatti akkasii yaaduun mala hamzaa cittuun hin jela hamzaa cittuun yoo aliif boodaan jiraatte fataa jechuudha alifii miti asuma irrattiin gabaabsee ibsaa deebisaa ibsaa hamzaa cittuun yoo aliif duubaan jiraatte fataa boodaan jiraatte barreeffama irratti oniin barreesse hamzaa cittuun yoo fataa duubaan jiraatte tamtu dura jira fataadha fataan qubee biraarra jirti
amma eenyutu jira barreeffama keessatti hamzaa cittuun yoo fataa duubaan jiraatte aliif gubbaarra taa'uu qabdi jecha kana dhaggeeffadhaa. Hamzaa cittuun yoo fataa duubaan jiraatte daareekshina kana ilaala. Eenyutu jira maqaan himu jiru hamzaa cittuudha. Hamzaa cittuun yoo fataa duubaan jiraatte aliif irra teessi. Hamzaa cittuun yoo fataa duubaan jiraatte aliif irra teessi. Akkana jechuufi hamzaa cittuu duraan yoo fataan jiraatte aliif irra taa'uu qabdi. Yookaa hamzaa cittuun aliif irra yoo jiraatte fataatu duraan jira. Waligalla ifa jeetti jaata irraan deebi'e takka jecha kana usaamee hima barreessina hima qubee afaan oromootiin barreessina. Qabdiin takkaffaa hamzaa cittuun yoo fataa duubaan jiraatte dhufte aliif gubbaa taa'uu qabdi jecha kana ilaala. Hamzaa cittuun yoo fataa duubaan jiraatte duubaan dhufte aliif gubbaa taa'uu qabdi. Barreeffamaan inni kun barreeffamaan yaadaan barreeffamaan barreessa kana qubeettiin deebisa. Hamzaa cittuun yoo fataa duubaan jiraatte aliif gubbaarra teessi. Hamzaa cittuun tan aliif duubaan jenne aliif eessa jirti? Hamzaa cittuun yoo fataa duubaan jiraatte fataa duubaan jirti. Akka qubee arabaatti mirgarraa hara bitachaa barreessina. Fataa duubaan hamzaa jira. Kanaafuu eenyurra taa'uu qabdi? Waa'u immoo kophaasiiti immoo yaada aliif irra taa'uu qabdi. Akkana jechuudha. Himiin hin barreessa kun. Ammallee hima biraatiin barreessa. Kaniin barreeffama keessatti barreessa. Himni dhaamsisaa gabaabduutti kana dabarsa. Kaniin ogguun ibsu afaaniin jee. Waalaikum salaam. Kaniin ogguun himu afaaniin jee. Fataan yoo hamzaa cittuu duraan dhufte fataan yoo hamzaa cittuu duraan jiraatte dhufte fataan hamzaa cittuu dura yoo dhufte hamzaan cittuun aliif gubbaa taa'uu qabdi. Hamzaa cittuun aliif gubbaarra taa'uu qabdi. Dirqamaan jee yoo yaadattan. Formulaan garaagarummaan hiikaan dhaamsisaa garaagarummaan qabu. Ammoo akkaataan taa'umsaa garagara hima keessatti. Hamzaa cittuun yoo fataa duubaan dhufte fataa duubaan dhufte tamtu dura jira tamtu duuba jira. Mee dhaamsa kana irratti naa barreessaa. Hamzaa cittuun yoo fataa duubaan dhufte aliif gubbaa teessiin jee barreeffama barreessanii jirtanii. Ammas yaanni lamadaa fataan yoo hamzaa cittuu duraan dhufte kana gaaffii wanta duraa irratti duraa kana irratti hamzaan yoo
fataa duraan jirtu ka jenne hamzaa dura jira jennamoo kanarratti yaada tokkoffaa kanarratti hamzaa dura jira jennamoo aliifi dura jira jenna meenaa barreessaa dafa ha tokkoffaa irratti darsii irraa osoo seen Faatumaa Ali Yahyaa ya Allah meeda faana barreessa har'a hin jirtanii bakka hin jiraanneen isiniin taa'uu dadhabeetiin jira. Ay namuun jiru pa har'a namuun jiru afuraan baafadha kan ayya way waa toltee dubbiin. Maashaallah iyyee isaan kiyya. Aye amma darsiyarraa dabre baqa. Aye baqa amma karaa darsiyarraatiin deema akka maraataatti naasoo amma. Har'a koomentii teessanii fi jinni illee fadhu. Illaalu. Aye kalee bikkatti dhaabnee har'aas fakkeenya biraatiin isinii kannaa. Yoo yaadatan gaa halee yoo yaadatan halee aliif Ibrahim Ahmad waan kaleeti gaaffii kaleetiin dubbadhee taarraa ammaaf qalbiidhaan na hordofi ammaaf qalbiin na hordofi ammarraa eegalii taan ta kaleetiin dubbadhee umaa anka namni seenuu jeeti. Halee waan jenne dubbannee jirra fakkeenya lamaan fidee fakkeenya lameen ilaallee dabarsinee jira amma haqeetiin jira fakkeenya biraatiin isinii fida fakkeenya biraatiin isinii fideetiin sanuma keeysa egaa gara qabxii har'aatti osoo wanta goone har'a laala. Halee Hamzaan qabxii nama dubbanneerraa Hamzaan cittuu gama duraati yoo fataan jiraatte aliif irra teessi jenne yoo Hamzaan cittuun aliif irra jirtu agarre qubee dubbachiiftuu arabaa gabaabduu fataatu duraan jira waan jawlaallee jira. Mi'a har'aas boca biraa takkaan isin garsiisuu fedhaa san duratti fakkeenya biraa tokkoon godhaa. Ayyee fakkeenya kana isinii naa guuta. Hamzaa afur qabna. Ni gartanii Hamzaa afur qabna. Hamzaa afur qabna. Maqaa namaati miti. Hamzaa afur qabna. Takka lama sadii afur. Raafataa jira. Siin dummatee ni jira. Hamzaa as jidduun naquu fedhe. Raasuniin jechuu fedhe.
تسقنا قبض نلقيا إذا للبيت تري إذا للبيت تري arra fakkeenya lama laalleeti waan isinii mooyoo qabaadhe himee qabxii itti aantu dabarra. Tuni raafataa qabdu. Tuni siin dummateeniiti. Ra suniin jechuu fedhe. Ra suniin jechuu fedhe. Ra sun. Hamzaan sukunaa qabdu. Hamzaa sukunaa qabdu. Asiituun naquu fedhe. Hamzaa sukunaa qabdu asiituun naquu fedhe. Ra sun jee. Tamiin naqa. Afreen keessaa tamiin naqa. Dafaanaa barreessaa. Hamza afreen keessaa tamiin naqa. Eessa jirtan? Laa. Lee. Mee. Inni ilaalaa beena dura yoo barreessanii nagarree hin beekne. Ra'sun. Ra'sun. Way adii wadee. Alaa. لما فاتم أيه خالد شر أيه لما فا حمزة بر أفوري جرا حمزة أفوري جرا تاكا لاما سدي أفور مي قب إلى كوفسان بريسا حمزة تنفونا تسكنا قبض دفع أبو فتنا خفتك وفتنا خفت جرتن ألا إلا كم ما تكو خسري ديبسنا قرر يجون ندور الدبرين قال للبوتي ندور الدبرين يونمنين أصول عين تمي عين مالا باسيس كيسا قوتي فمياني سي چبسنا أي خالد أردفتو hawwitu eenyu ati acho ne tasnim yoo taate tasnim yoom deebiste tanama korroju jitta horjo qoy horjitti qoy tasnim feenaati bilisummaa weesati ما شاء الله راما ما شاء الله جباتياتو كيچه ما شاء الله وعليكم السلام دادا وري ادر رتاء قواتي سيري ديم سجرا ما شاء الله انسان ايه ديبسته اتي ديبسته ايتا تسنيمي تو كرسي كوكورو جرا ما شاء الله ديبستن أما ديبستن ترى درا سرين نان ديبس ترى درا سرين نان ديبسني تانا سكنا قبدي رأسون جنة دبس رأسون إنجن رأ نقول ناسيتي رأسون جنة دبس رأسون سبب نايمة سبب همزة علي قبارة جنتو سكنا تقول دفع نايمة دفي كان يوم هذا بيسن تكبير جنة كديجا ديبسته كديجا مليس شال بتككل وعليكم السلام محفوظ ما أيه سببا نايمة سببا مالي في حمزة أليف قبا جرتو إسان جدو نين كان كوين قامة أركان إيفي ناتي شريك عمي شريك أركان إيفي عادي سرقتي جوار أبو ماني سجرا بنت إسلام أوروميا ما شاء الله مصر بار أمرفتي روضة وردفتو هي تسنيم أما دستري سيفر
sirri sii barkee maashaallah takbiir naa deebisan takbiir maashaallah amma isinii shawadu taaga Allah isinii shawadu ta'a takbiir meelilii fi erga ililii teessanii sabbaa takata gargaddaati anaaf abbu shan erga dawa ay ililii fi teessaniif takata gargadda antiyye shan erga dafi dafa maashaallah jabaatan naa ergee akkana naa erga hayyee gaaffii gara boodaatiin isin gaafadhaa foormulaa lamaan isin garsiisa barreeffama keessatti eegas boodaan gaaffii isin gaafadha yoo barbaachisaa ta'e hayyee kanuma fataa kana kanuma alif gubbaarraan jirtu kanaan amma dura waan jee yoo yaadattan wani ni jee yoo yaadattan amma dura yoo kan yaadattan ta'e boca saddeettan keessaa kan hamzaa asirra teessu hamzaa tana yeroo takka hamzaan tun yeroo takka hamzaa aliif gubbaarraan jirtu jala galtiin jee foormulaan kun yeroo takka ammaas yaa kana jala galtiin jee laalaa qaceellotti kanaan isin gadisuu deemu arra waalaikum salaam assanali qalama kee ergattee feenaati umaa yoo gaaffii jaalachuu baates warra deebisee farkadhe ililliiriif si fayyame tana egaa laalaa meemaan tana buucaa kanaan isin garsiisaa hatti aanus kabiraa tokko isin garsiitii isin biraa dabru darsiitti aantu darsii kun barbaachisaadha qubee waa wal fakkaatu jecha hamzaan boca kanarra teessu bocni kun waan fedhe ta'uu mala akka amma dura boca qubeelee duraan jidduun boodaan kophaa jennee ilaalletti bocni hamzaan gubbaa jirtu qubee fedhe haa ta'u hin beekamtu qubeen ammoo foormulaan kunis ni jira kanaafuu yeroo takka aliif hamzaa aliif gubbaarraan teessu taatiin jee ammaas yeroo takka yaa hamzaa yaa gubbaarraan teessuu taatiin jee mee akkamitti wanti tun kana taatiin ilaalla akkami kana taatiin ilaalla qalbiin hordofaa hayyee waan akkaan barbaachisuu taate akka isin hin shawwanneef hin deemu raa fataa jira yaa jira kisraa jira laala waan kana qaceelloo laala ra'iisun jeetiin dubbisuu fedhe ra'iisun jeetiin dubbisuu fedhe foormulaa kana qaceelloon hordofa foormii kana qaceelloon hordofame raanfataa qabdi aliif kisraan godhuu fedhe bakka bu'aa aliif hamzaa jira hamzaa kisraa godhuu fedhe itti aantee yaa sukunaa jira siin dumatee ni jira ra'iisuun je'eetiin dubbachuu fedhe
mureetii miti. Reefu tana ra'sun jenne. Ra'sun jenne. Fataa duubaan maaltu dhufa? Hamzaan maalirra teessi jenne? Maalirra teessi jenne? Alifirra teessi jenne. Deebistan. Hayyee. Amma immoo kisraa dhufe. Kisraa dhufe. Amma dura waggoonni isin hime Hamzaan tun alifirra yoo teesse. Hamzaan yoo alifirra teesse kisraa wajjin dhufte. Akkana dhuftiin jee. Hamzaan yoo alifii hojii jiraatte kisraa hojii jiraatte asiin dhuftiin jee. Asitti Hamzaan duraan laalaa qacellotti. Laalaa isinitti ni mujjira. Deebisaan barbaadu. Amma deebisaan barbaadu feenaatii gaaffii ni sodaatti. Itti gaafatamaan barattoota daree keessaa yoo gaaffii sodaate fatanaa qubuusaa beekatee jira beeyte. Kanaafuu qalbiin hordofa amma. Waan akkaan barbaachisaa ta'een isinii muudeema ammaas akka kaleetti. Akka kaleettiin isinii muudeema. Qaceeloon hordofa. Waan hin jee. Takka irra deebi'eetiin isinii barreessee sababa isinitti hima. Daqiiqaan qabnu ilaala ammaas. Daqiiqaa 20 qabna. Daqiiqaa 20 qabna. Daqiiqaa 20 kana keessatti qalbiin hordofa. Mee warri qalbiin hordofu jirtan? Warri qalbiin hordofu jirtan takka takka naa barreessaa. Warri qalbiin hordofutti hin jirre lama lama naa barreessaa. Isin cafaqeetiin humnaan isinii galcha. Buk. Hanga isin wayinaage wayinaage hariiraatis wayinaage talaati wayinaage wayicece akka jettanitti. Waalaikum salaam dhiyaadhaa. Muraad Nuuree hin dhageessu. Guurii gurra keessaa fuudhi. Muraad Nuuree hin dhageeyu jee. Hayyee. Yeroo dabarte bocni san takkaayaa ta'an jee takka ammas aliif Hamzaa alifirra teessu ta'an jee yookaan ammoo Hamzaa yaarra teessu ta'an jee aliif waaw yaa Hamzaa aliif maqsuuraan isaan sadeenu akka lama sadii quuta san jala seenan. Hayyee asitti raafataa jira. Fataan duraa yoo jiraatte Hamzaan maal ta'a jenne? Aliifii hojii dhufuu qaba jenne. Aliifii hojii dhufuu qaba jenne. Hayyee. Aliifii hojii dhufuu qaba jenne. Qalbiin hordofa. Dhiifama. Tuqaan tun hin jirtu. Tuqaan hin jirtu dhiifama. Dogongoraan hin barreesse. Yaa jennaan qalbii yaasa tuqaa sanitti achi nafiidha. Walitti madaalaa yaana. Tanaafi tana waliin madaallee Hamzaa tana asirra goona. Dhagayaa. Tanaafi tana waliin madaalleeti Hamzaa tanarra goonamu. Tanarra goona akka itti goonuun isinii muudee maana hordofa. Mata kanaan lukkuu deeman isaa. Lallabuu keedaa lallabuu hin dandeenye. Wayi edda lukkuun nyaadheedha. Kaniin akkasii lallabeef irraanfadhe. Dafeetii saafurii bitadhee deemee lukkuu bitadhee dhufaa. Wayi eddaa tanaafi mataa na lukkuu. Fataa duraan foormi amma dubbanne laalletti Hamzaa cittuu duraa yoo fataan dhufte aliif irra teessi jenne. Hamzaa cittuu duraan yoo fataan dhufte aliif irra teessi jenne. Akkanatti. Hayyee taakka. Amma immoo wanni tuyyaadha. Isin tuyyaa suknaata qabdu tun yaatam kana kan tuqaan qabne yaa tuqaan qabne asiin tun kisraatan Hamzaa tana kisraa kanaa hojii godhuu deemne tun tuqaan qabdu yaada suknaa gubbaarra jira. Ra'iisuun jennee dubbisuu feene. Ra'iisuun dheertuu aliif kisraa fi yaa suknaa qabdu.
kisraan maal ta'e jenne kisraa fi yaa suknaa qabdu walitti ii dheertuu taati jenne tanaafuu qubee afaan oromoo yoo barreessine narraadii sigaa udhaa fi jinniin beekamma qubee afaan oromootti udhaa akka jirtu yaadaa isin ra'iisuun raafifataan walirratti raa jennaan kisraa tanaa fi suknaa yaa tanaa fi tunoo ra'iisuun yookaan taasiyachi kun iisuun jennee dubbisuudhaaf hamzaa nu feesisa. Hamzaan haala kanaan akkanattiin barreessamu. Akkamittiin barreessa? Dafaa waan ameemeetiin jira. Shaakala amee irra deebi'eetiin isin hima. Shaakala ra'iisuun hogguu jenne hayyee mataa isinii garan galchu. Hayyee sirriin hordofaa obboleeyyan kiyyaa ilmaan kiyya. Isiniif hin galle isaa har'a mirqaanaan hin qabnee isinii galuu dide. Qalbiin hordofaa bakka dhaabaa. Warri bareessanis dhaabaa. Hayyee barreeffamatti deebina. Ammaa taa'umsa hamzaa kanaan barbaade. Taa'umsi hamzaa kun aliif gubbaa keenyamoo akkana keenyamoo yaa gubbaa akkana keenya waan ja'uun isinii himuu deema. Na hordofaa bakka itti dhiisaa qubee kana. Dhiifama kisraa wajjiin hamzaan tun waa meeqaan katabe? Hamzaan aliif gubbaarraa yoo hogguu dhuftu takka suknaa gubbaarraa qabdi. Hamzaan aliif gubbaarra jirtu yookaa eedaa subbadeetiin jira yookaa fataa gubbaarraa qabdi yookaa ammoo dummaa gubbaarraa qabdi. Irraan deebi'a. Hamzaan yoo aliif gubbaarraan teessu takka suknaa qabdi ifirraa, takka ammoo fataa qabdi, takka ammoo dummaa qabdi. Yoo hamzaa duraan fataan jiraatte aliif gubbaarra keenye ammoo kisraadha. Isii duraan fataa jira. Akkanti isin ibsuu wallaale beekta. Jalan keenyuun jiru jira bar. Jala kanan keenyu sababni ittiin keenyeef hamzaa duraan fataa jira. Fataa yoo jiraatte hamzaa gubbaarra kaayamtiin jiru jira. Fataa yoo hamzaa duraan jiraatte aliif gubbaarra keenya malee jalan keenyu. Aliif gubbaarra keenya moo jalan keenyu. Seerrisii haqalee ilaalle kana. Itti aanee hamzaan tun mataan siituu fataan qabdu, suknaan qabdu, dummaan qabdu. Maal qabdi? Kisraa qabdi. Hayyee akkana yooni keenya jenne seeraa miti. Seera balleessinee jirra. Yoo kisraa tana finnee akkana inni keenya jenne ra'iisuun yoo jenne dogongora. Barreeffama keessa akka inni hin jiru. Ra'iisuun jee akkaan amma barreessa kanatti yoon barreesse dogongora. Sababni hamzaa duraa yoo fataan jiraatte hamzaan aliif gubbaarra taa'uu qabdi. Kophaan teessu waa gubbaan hin teessu yaa gubbaarraan hin teessu akkana ta'uu qabdi jenne. Ikra raas akka amma laalletti qaraa akka halee laalletti gubbaarraan taa'uu qabdi jenne. Seera akkanatti seera akka ammaa kana jennu kanatti jalaan teessu gubbaan teessi. Haya as deebina. Yaa hojii jirti. Yoo yaa jenne
isaan taa'u qabdi asiin taa'u qabdi maaliif booda kana itti mizaannee booda gizee kisraa seenne kisraa fi dummaa seenne isinitti hima amma wanni hin jiru jiru kisraa hin goonu fataa jira hamzaa dura yoo fataan jiraatte takka hamzaa gama gubbaa suknaa jira takka fataa jira takka dummaa jira kisraan hin jirtu yeetiin kan dubbadde amma waan kana ta'eef barreeffama kana keessatti wani barreessinu ra'sun jennee gu barreessinu ra'iisun dhiifama ra'iisun jennee gu barreessinu bakka bu'aa waan tana bakka bu'aa jee dubbadhee isinitti himeetiin jira yeroo takka fataa taati aliif yeroo takka hamza aliif irraan jirtu taati yeroo takka ammas hamza yaa gubbaan jirtu taatiin jee ayyee waa lama asi qabattee jirti yaantu sukunaadha tana asitti maali yaa tuqaa qabdu osoo hin ta'in aliif kana akka lama sadee wal fakkaatiin jee arraa tanaa naafuu nagaluu dide rabbiin isiniif haa laaffisu arraa lukkuun nyaanne woy mirkaana qabu ani kun lukkuun hin dalagaasa lukkuu fi aannaniin hin dalagaan saa ajaa'iba way ayyee kanaafuu oguu dubbisnu isa kana ra'iisun jedhee dubbisna wanni sun wanni niin itti mareetun warraan tan rabbi isin haa galchu gaa rabbiin isin haa galchu annaa galuu deefi xiyyaafuu irra deebitanii ilaaltan har'a yoo isinii galuu baatees eegaa dirqi mee eenyu lukkuu horsiisu jee tasniim lukkuu horsiisuu qabdaa arati asirraa onni argannu har'a isinii galuu baate boru lukkuu abba sadiifaaf dalleetiin if dura kaayee nyaachaa isin qaraayisa inshaallah fataan duraan jira sababaa fataan jirtuuf amma wani itti mare kun waa lama argan waa lamas keessaa qabna wani itti mare kun aliif gubbaarraan jirtis ni ta'a yaa gubbaarraan jirtis ni ta'a laala qaceellotti bikkiin itti mare kun hogguu kisraa seenneen qaceelloo bal'inaan isiniif galajeetii waliin madaalaa ayyaanaa dummaa hojiis bal'inaan isiniif galajeetii yaada ammaaf foormuluma kanaan isiniif hin galchan jenneen reefu foormulaa tokkoon isiniimaa qalbiin hordofaan isiniin jee fataa duraan yoo fataan hamzaa duraan jiraatte aliif gubbaa taa'uu qabdiin jee amma isiniif galajeetii yaada inshaallah jechaan amma jiru kanarratti isiniif galajeetii yaada hamzaa duraan yoo fataan jiraatte aliif irra taa'uu qabdiin jee hamzaan wani tun aliif fakkaatti ilaala asii ooliin aliif fakkaatti akkanatti yoon laa keenye hamzaan maalirra jirti jaamti aliif gubbaa jirti jaamti sababa maaliitiif fataa waan dura jirtuuf jecha hamzaan asitti maalirra keenye aliif irra keenye ilaala qaceellotti amma isiniif gala dhibbarraa dhibbatti isiniif gala anuu naa galee jira asitti waan waliin itti mare kun aliifii fi yaa jira hamzaan as jirti waa lamarra gubbaarra taa'u jirti yoo akkana goone fataa waan duraan jirtuuf jecha sararri kun aliif bakka bu'a harku jirtanii sararri hamzaan gubbaa jirtu xiqqaan kun aliif bakka bu'a maaliif yoo jenne
fataatu dura jira. Fataatu dura jira. Hayyee. Isii tana dheereysuuf Hamzaa tana dheereysuudhaaf Alii Kisraayisaa kenni jennee oguu dubbisnu oguu dheereysinu isii tana dheereysuudhaaf maal goona? Fataan duraan hin jirtu dheereysuudhaaf jennee dubbisuudhaaf yaatu jira. Waan kana ta'eef jecha bocni kun ammaas maal ta'a? Bocni ramadaa kun maal ta'a? Kan fataan jira bocni ramadaa kun maal ta'a? Isa kana ta'a. Isa kana walitu yaadaan jette sukunaa qabdu. Yaa gubbaarra maaltu jira? Hamzaa jira asitti mul'attuunsa. Yaa gubbaarraan jirti Hamzaan. Hamzaan yaa gubbaarraan jirti. Yaa gubbaarraan jirti. Waan kana ta'eef jecha isiin tun bocaan isinii mudeema. Yeroo takka takka Hamzaan kanarraan teessu yeroo takka takka Aliif taati yeroo takka takka yaa taati jeetiin isinii himee hayyee akkana. Baabaa biraan jiramoo jettaan isa foddaan gabbaate. Aminaa Hussein arra siif hin galu. Foormulaan hime. Foormulaa kana yoom irra deebina? Gizee waan kana seenne irra deebina. Maaliifin kana jee daqiiqaan kiyya waan dhumu jirtu jecha foormulaa kana akka qabattaniifin kana jee seenaa abdii maashaallah warrin galiniif hello waalaikum salaam warahmatullahi fayya alhamdulillah akkami hello maete kana kuti gae egaa dhibbaadii dabbite ammani nyaadha ayyee warri isiniin galinis sheer godhadhaa irra deebi'aa laalaa inshaallah Hasan Ali beeta namaatu asit dhufee xiqqoo dubbii araata kana darbee Ismaa'il Adishoo jechuun maal jechuuyi? Peejii teessirraa peejii Ismaa'il Adishoo irraa maaliif peejii teenya keessatti sheer gootaa? Egaa namni kun namni akkana jee namaa yeroo hedduu isaaniif dalagaa ture waan ajaa'ibaatiir. Peejii gaaddisaa keessa maa sheer gootaa magan Ismaa'il Adishoo ka jedhu peejii gaaddisaa keessa maa sheer gootaa? Ajaa'iba! Namni kun akkumaan cootti gisee fedhe nama fayyadamee boodarra nama tufa. Ta gaaddisa islaamaa tanaas ajaa'iba. Egaa tanaafin gaaddisa dhiiseetiin deemaa isiniin jiru jira. Akkasi dubbiin inshaallah rabbi waliin nu haa deebisu. Gurra isin calawu. Ayyee kuni dhiyoo tana maaliif gaaddisa gadhiisa maaliif maarree ka jettaniif deebisaa isinii deebi'e jeetii yaada. Inshaallah sagantaa boru gaaddisa keessaa isiniin dabarsu boru bikkaan amma dabarsu jiru kanarraa isiniin dabarsu maktabaa sheekan harka isaan isinii dabarsa ayyee inshaallah kitaaba gaqqabee kitaaba baasee kana kitaaba isin garisaatiin
Kana booda bikkaan jiru kanarraa isiniif hin dabarsu. Maktabaa sheekanoo isinii dabarsa. Sa'a 3 irratti inshaallah galgaluu gaaddisa maasalaama nageetti arrata macarashaatti gaaddisa keessaa deemuun kiyya nagee jiraadha. Amin asan kiyya. Amin. Ayya nagee annaa jiraadha. Addaan hin baanu. Addaan hin baanu. Abshiraa. Abbaan fedhe waan fedhe jedhus. Yoon asii deemee biyya galee isinumaan barsiisa. Yoon bikkaan fedhe dhaqee isiniin barsiisa. Gaaddisa isaa deemus. Baba ulee siraa isin dabarsu. Kitaaba keessaa guureetiin kitaaba isin dura qabee akkana. Biqiltuun akka jirtiimi dubbisaa isiniin jecha inshaallah. Gaaddisa gadhiisee. Gaaddisa gadhiisee. Ayyee nageetti. Gaaddisni bu'aa naan qabu. Bu'a qabeessa osoo hin ta'in bu'a dhabeessa naaf ta'e. Nageen jiradha.